Az önce söyledim, hazırlıyor dedi. طليعة الدول التي حرصت على تعزيز التعاون بين الدول النامية فضلا عن سعيها الدؤوب لدعم مصالح وأولويات دول الجنوب في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا الإطار لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة بدون الحديث عن Ваша страна внесет существенный вклад в развитие и работу всей организации. Спасибо большое. Сейчас предоставляю слово представителю, госсекретарю. Your Excellency Vladimir Putin, President of the Russian Federation, Excellencies, Head of State and Government, distinguished delegation members. I would like to thank His Excellency President Vladimir Putin for covering this important gathering that brings together BRICS members and countries from the global south. daawwattoota fi dhaggeeffattoota ardii miidiyaa neetwoorkii har'aan tana dhimma biriksii irratti waan waqtaawaa ta'e isin biraan geenya wajjin tura. warri haarawa gara ardii miidiyaa neetwoorkii dhuftan toora yuutuub chaanaalii keenya sabskiraayib laayik sheer godha. akkasumas gama taaktookiitiinis mallattoo pilaasii tuqaa. akkasuma immoo irra caalaa oduu kennaa fi odeeffannoo garaagaraa argachuu yoo barbaadan toora yuutuubii keenya sabskiraayib godha. akkasumas mallattoo pilaasii san cuqaasa. amma odeeffannoo qabannee kan biriksiin wal qabatutti ceenaa. Puutiin dhiibbaan warra lixaa akka hin hojjanne agarsiisuuf Abiyyiin dabalatee michoota walitti qabee onkolleessa 24,2024 Kireemliinii walgahichi qophii imaammata alaa isa guddaa ta'uu dubbatti. mee Vilaadimiir taateetti of yaadi. warri lixaa Yuukireen weeraruu keetti Firaa'oon jedhanii moggatti si baasan. akkasumas diinagdee biyya kee gabaa addunyaa keessaa akka baatuuf qoqqobbaa sirra kaa'an. akkasumas ajajni hidhaa mana murtii yakkaa idil addunyaa irraa sirratti bahee jira. dhiibbaan sun akka hin hojjanne akkamitti agarsiisuu dandeessa? walgahii keessummeessuuf yaali. torbaan kana magaalaa Kaazan keessatti pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin walgahii biyyoota diinagdee guddachaa jiran biriksii irratti hooggantoota biyyoota 20 ol simataniiru. hooggantoota affeeraman keessaa ministeera muummee Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmedii dursaa Chaayinaan Shii Jiinpiing, ministeera muummee Hindii Nareendra Moodii fi pirezidaantii Iraan Masuudii Pezeshkiyan ni argamu. Kireemliin Raashiyaa keessatti taateewwan imaammata alaa guddaa hanga ammaatti raawwataman keessaa tokkodha jechuun waamte. ergaan ifa ta'e yaalii Raashiyaa adda baasuuf godhame faashilaa'eera jechuu yaada Kiriis Weefer, michuu hundeessaa dhaabbata gorsaa maakiroo advaayizarii. Raashiyaan qoqqobbii dandamachaa akka jirtu ergaa Kireemliin irraa dhufee keessaa kutaa guddaadha. amma qaawwii cimaan bu'uurarraa akka jiru ni beekna. garuu sadarkaa ji'oopolitikaatti Raashiyaan hiriyoota kana hundaa qabdi. hundi isaanii michuu Raashiyaa ta'uuf jiru. kanaafuu michoonni Raashiyaa eenyu fa'i? moggaafni biriksii jiru kunis biriks Biraaziil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa jechuudha. gareen kun yeroo baay'ee addunyaa warra dhihaan durfamuu faallaa jedhamee kan waamamu yoo ta'u Masrii, Itiyoophiyaa, Iraanii fi United Arab Emirates dabalatee babal'ateera. Saawud Arabiyaanis akka itti makamtu affeeramtee jirti. biyyoonni biriksii baay'inaan uummata addunyaa keessaa persentii 45 qabatu. walumaa galatti diinagdee miseensota doolaara 28.5tti ol qaba. kunis diinagdee addunyaa keessaa gara persentii 28 ta'a. walgahiin biriksii bara kanaa Raashiyaa magaalaa Kaazan keessatti gaggeeffamaa jira. qondaaltonni Raashiyaa biyyoonni 30 biroo biriksitti makamuuf yookiin kilabicha waliin walitti dhufeenya cimaa barbaadu akka barbaadan agarsiisaniiru. sababoonni kunneen tokkoon tokkoo walgahii kanarratti ni hirmaatu. Kaazan keessatti torbaan kana waa'ee biriksii harki caalaan addunyaa bakka bu'uu isaa irratti haasaa hedduu eegam. garuu Vilaadimiir Puutiin waltajjii ji'oopolitikaa irratti yeroo isaa kennuu bira darbee taateen kun maal galmaan gahuu mala laatam? dhiibbaa qoqqobbii biyyoota lixaa salphisuu fi fedhii kan qaban hoogganaan Kireemliin miseensota biriksii kafaltii addunyaaf doolaara ala filannoo akka fudhatan amansiisuuf abdii qaba. rakkoon diinagdee Raashiyaa muudachaa jiru baay'een isaa daldala daangaa qaxxaamuraa fi kafaltii waliin kan wal qabatudha. sana keessaa baay'een isaas doolaara Ameerikaa waliin kan wal qabatudha jedhu
Abee Waayifer waajirri mallaqaa Ameerikaa doolaarri Ameerikaa sababii mallaqa ijoo ta'eef daldala addunyaa irratti humnaa fi dhiibbaa guddaa taasisam. Fedhiin Raashiyaa inni guddaan ammoo olaantummaa doolaara Ameerikaa kana cabsuudhaan biyyoonni BRICS mala daldalaa filannoo ta'e uumuudhaan akka dhiibbaa doolaara yuuroo yookiin mallaqa G7 sana irra qaxxaamuran barbaaddi. Raashiyaan kanaanis qoqqobbaan isaan baay'ee akka hin hojjanne gochuufidha. Garuu qeeqxonni garaagarummaa BRICS keessa jiru kaasuudhaan warreen ilaalcha wal fakkaatu qabanidha. Yaadni jiru kan miseensummaa amma jiru ibsuuf itti fayyadamuuf ta'u miti jedhu. Karaa muraasaatiin Chaayinaa fi Hindiin dhimma wal fakkaatu irratti gonkumaa walii galuu akka hin dandeenye ta'uun isaanii warra lixaaf hojii gaariidha. Sababni isaas osoo biyyoonni lamaan kunneen dhuguma walii galu ta'anii BRICS dhiibbaa guddaa qabaata ture jedhu Jim O'Neill ogeessi diinagdee olaanaa duraanii Goldman Sachs. Chaayinaa fi Hindii yeroo baay'ee wal irratti ka'uu hambisuuf waan danda'an hundaa gochaa jiru. Dhuguma waan diinagdee irratti akka tumsan gochuuf yaaluun qormaata yoomiyyuu hin dhumannedha. Kan har'aaf qabannee kanuma daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya kabajamoo hanga oduuf odeeffannoo waqtaawaa biraa qabannee deebinuuf fayyaanuu ta'a. Galatooma waan nu faana turtaniif galanni keenya dachaa.